Nama buna funaanuu dhufeeti liibira torbe mootummaa kana deeggaraara malee immoo Oromoon suumitiin wal bira dhaabbanna ummanni musliimaa bakka jiru musliima ta'e Oromoo ta'e wal qabannee waliin jiraachuu qabna. Ayo ke galatama. Maqaan kiyya Suudiyaa Tamaam Abbaa Fiixaa jedhama godina Aggaaroo. Dhaamsi ani mukarra wanti nuti asitti argamnee fi nagummaa Oromootiif baanee saba keenya falmachuu fi baanee kanaafuu ani dhaamsi wanti ani abiyyiif qabu mootummaan Tigree saba ofiitiif seenaa dalagee biyya ofiitti gala. Mootummaan kamtinuu saba ofiitiif seenaa dalagee biyya isaatti gala. Abiyyiin ammoo seenaa inni dalagaa hin jiru biyyi inni itti galu hin jiru yoo inni bashaashaatti gale bashaashaa keessa harkisnee baafnaan inti Oromoon kanaafuu inni gara saba ofii deebi'ee saba ofiitiif hojjechuu qaba. Inni mootummaan kamtinuu saba ofiitiif hojjete yoo miidhaan illee dhaga'ee yoo irraa bu'e.